Fulbana diidamii sagal bara 2022 akka booltan kabajamtoota daawwattoota BBS irraa oduu garaagaraatiin isinitti himaa oduu kan isinitti himu Shamsuu Bashiri. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dargaggoota mana barumsaa irraa walitti qabuun dirqamaan gara leenjii waraanaa guuraa jiraachuun himameeti jira. Haaluma kanaan godina Harargee Baanaa Malkaa Bal'oo keessatti fulbaana 27 bara 2022 irraa kaasee dargaggoota araddaalee aanichaa keessaa funaanaa turan gara mooraa waraanaa fe'aa akka jiran jiraattonni himaniiti jiran. Maatiin dargaggoota humnaan gara adda waraanaa guuramaa jiranis iddoowwan ijoolleen isaanii irraa fe'amanii jiranitti dhiyaachuun gariin boo'aa kadhachaa akka turan namni achirraa odeeffannee nuun ga'eeti jira. Ana Malkaa Bal'oo keessa araddaaleen dargaggoonni humnaan keessaa guuramaa jiran araddaa bilisummaa tokkummaa, araddaa walqixxummaa, tokkummaa jaalalaa, ifa baasii fi bareeda, makkanniisaa akkasumas dhagaa bal'oo fi akkasumas araddoota biraa ijoollee mana barumsaa keessaa fi magaalota keessa jiran dirqamaan walitti qabuun gara leenjii waraanaa oofaatti jiran. Dabballoonni bilchiginnaanichaa wayita dargaggoota kana walitti qabanitti biyyi Itoophiyaa shanee fi faannoon dhuunfatamuuf waan deemtuuf leenjii abiyyeessaniif lolaa jechuun sassobaa akka jirantu himame. Walumaa galatti guyyoota muraasa kana keessatti Malkaa Bal'oo keessaa dargaggoonni baadiyyaaf magaalota keessaa sassaabaman kanneen 100 ol ga'an gara leenjii waraanaa geessaa akka jiran odeessinu ga'ee dabaluun ni addeessa. Mootummaa Itoophiyaa lola kaabaa Itoophiyaatti ji'oota dura bifa haaraan eegalame hanaan wal qabate dargaggoonni biyyattii dirqamaan akka raayyaa ittisaa biyyatti makaman taasisaati jira. Dargaggoonni yeroo ammaa godinaalee Harargee lamaan keessaa funaanamaa jiran kun iddoo leenjii Huursoo fi Awaash keessaa eessatti leenji'aa akka jiran wanni adda beet akka illee hin jiru. Sababni isaatis dargaggoota kana kan imalchiisan halkan walakkaa booda erga namni rafee booda. Dulli dargaggoota dirqamaan gara waraanaa oofuu kun bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa guutuu keessatti itti fufaa gaggeeffamaati jira. Haalli nageenya lixa Oromiyaa hammaataa ta'urraa kan ka'e jiraattonni aanaa Amuruu fi Jardaagaa jaartee keessatti jiraatan rakkoo hammaataaf saaxilamuu isaanii gabaafameeti jira. Haleellaa dhiyeenya kana humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa faannoo ofiin aanicha keessatti raawwatanii lubbuu namoota 100 olii dabruun isaanii beekama. Kanneen 40 caalan qe'ee isaanii irraa buqqaaniiti jiran. Akka gabaasaan BBS Oromiyaa irraa gabaasetti sababa haleellaa lixa Oromiyaa keessatti humnoonni faannoo Amaaraa geggeessaniin namoonni 10,000 lakkaaman qe'ee isaanii irraa buqqa'uun magaalota gurguddoo lixa Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Shambuu fi Dambidolloo keessatti faca'anii haala rakkisaa keessatti argamanii jiru. Dhimma waraana Oromiyaa lixaa keessattuu Wallagga Ana Amruudha akkasumas immoo Jaaragaa jaartee keessatti deemaa jirudha jechuudha. Haa ta'uti malee lola waggoota 3 walitti aanee Oromiyaa kallattii adda addaatiin keessatti deemaa ture keessatti yeroo shirgigaanni siyaasatii fi danqaaleen siyaasaa akkasumas immoo ikoonomiin biyyattiidhaa hedduu kufee jiru keessatti uummanni Oromoodhaa kanneen lixa Oromiyaadhaa keessattuu kutaalee Wallaggaa iddoowwan garaagaratti duulli faannoo uummata Amaaraatiin irratti godhamaa jiru hedduu yaaddeessaadhaa fi kallattii hammaatatti deemaa kan jirudha jechuudha. Haaluma kanaan duraas dhumaatiin jumlaadhaa sibuu sirriitti raawwatte namoota 10,000 lakkaawaman akkasumas immoo biyyarraa godaansiftee dirreen san qullaa ta'uu nutis gama gabaasa BBS kanaan dura viidiyoodhaan deeggarameen isiniin ga'uu dandeenyeeti jirra jechuudha. Ammas immoo irra deebiidhaan lolli marsaa kanaa lola haala dur adda taateen aanaa Amrootaa fi Jaaragaa jaarteedhaa Horroo Guduruu Wallaggaa jechuudha. Haala hammaataadhaan uummata Oromoodhaa buqqaafamaati kan jiran. Keessattuu taateen guyyaa kaleessaatii fi guyyaa dheengaddaa taataa jirtu hedduu ulfaataadhaa fi hammaataadha. Uummanni Oromoo naannoo san qubatan akkasumas naannoo laga Fincaadhaa, Horroo Guduruu, Jaaragaa jaarteedhaa akkasumas aanaa Amruudhaa keessatti qubatan uummata Oromoo Harargeedhaa kanneen waggoota 18 dura naannoo kana qubatan akka ta'e beekamaadha. Uummata kanarratti egaa lolli banamee uummanni dhumatee akkasumas immoo ikoonomiinis gubatee midhaan nyaataatii fi akkasumas immoo manneen jireenyaa hundinuu jira barbadaa'eeti achirraa godaananii naannoo magaalota akka Naqamteedhaa fi magaalota akka Dambidolloo akkasumas immoo magaalota akka Shaambuu keessatti godaanaati kan jiranii. Haala ammaan tana keessa jiraniin haala ulfaataa keessa akka jiranidha odeeffannoon hanga ammaan tanatti nuti qabnu. Wanti kun ammoo balaan kun balaa biyyattii kana keessatti sababa waraanaatiin mootummaan bilchiginnaadha. Lallabaa aktiivistoonnii fi akkasumas immoo xiinxaltoonni siyaasaa kanaan dura keessattuu paartiin Kaafaawotis nageenyaatu biyya kana dursaa nageenyi immoo qawweedhaan hin kabajamu qawwee kanaa ofirraa dhiifnu karaa nagayaatiin wal mari'anneetii waltajjii walabaatii fi waltajjii karaa nagayaatiin deebinee biyya kana ijaarra kan jiru irraa gurra cufachuun isaa khasaaraa ammaan tana keessa jirruu fi kan itti deemaa jirruufis nu saaxileetti jira jechuudha. Haa ta'utii malee uummanni Oromoo immoo uummata qe'ee isaatirraa buqqee jiru kana deebisee ijaaruun
baay'ee ulfaataa yoo ta'ellee amma gurraa wal dhaggeeffatanii uummata kana lubbuudhaan jiraachisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Lolli daandiiwwan gara lixa Wallaggaa akkasuma immoo Wallagga bahaa iddoowwan garaagaratti rakkoon sochiidhaa tokkolleen akka hin jirredha. Gabayaan tokkolleen akka hin jirredha. Tajaajilli baankiitis ta'e tajaajiloonni hawaasummaadhaa hedduun akka dhaabbateedhaan gammatti odeeffannoon nuti qabnu. Irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadiitti guyyaa lama booda kabajamuuf danqaaleen tokko tokko mudachaa jiranii jedhame. Akka gabaasaan Oromiyaa irraa BBS'n gaheetti irreecha hora Finfinnee fi Bishooftuu baran irratti hirmaachuuf sochii fi qophiin uummanni Oromoo taasisaa jiru kan nama dinqisiisudha ta'uu hime. Daandileen gama magaalaa Finfinnee seenan gariin ammarraa cufamaa akka jiran gabaaseeti jira. Keessaafuu daandii lixa Oromiyaa irraa gara magaalaa Finfinnee seenu laga Xaafoo laga Daadhiitti cufamee akka jiru gabaasaan keenya Oromiyaa irraa gabaaseeti jira. Kabaja ayyaana irreechaa bara 2020 ilaalchisee Oromoonni Booranaa Keeniyaa jiraatan hora Finfinnee fi Bishooftuu irratti hirmaachuuf guyyoota muraasa dura amna jalqabu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabballoonni bilchiginnaa irreecha irratti shira amantii fi biraa uumuuf ammumarraa hojii jalqabu kan hime gabaasaan keenya kun uummanni Oromoo iddoo seenaa qabeessa duudhaa isaa itti gabbifatuu fi eenyummaa isaa itti agarsiifatu tokkummaan akka hirmaatus dhaameeti jira. Irreechi bara 2022 bifa oowwaa ta'ee fi bifa qophii bareedaa ta'een kabajamuudhaaf kan qophaa'amaa jiru torban kana guyyaa 3 booda yookaan immoo gara guyyaa 2 booda irreechi magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Bishooftuutti akka kabajamu beekamaadha. Qophiiwwan kanaaf jecha hawaasni keenya kanneen gara lixa Oromiyaadhaa tii rakkoo uumamaa jirtuun sababa kanaa wajjinis wal qabatee rakkoolee ulfaataa keessa jiru kanaas wal qabatee yeroo kanatti immoo ayyaanni irreechaa ta'uun qophiiwwan garaagaraa godhamee gara magaalaa Finfinneetti imala isaa yeroo eegaletti daandiin seensu magaalaa Finfinneedhaa gara lixa Oromiyaatti dhufu cufamaa akka jirudha odeeffannoon hangammaa nuti qabnu. Keessattuu magaalonni akka laga Xaafoo laga Daadhiirraanis Finfinnee kan seenu cufameeti jira. Haalli jiru haala baay'ee yaaddeessaa ta'edha. Uummanni Oromoo immoo kallattii adda addaatiin irreecha irratti argamuudhaaf qophiin inni godhaa ture baay'ee kan nama gammachiisu yoo ta'ellee bilchiginnaan immoo ajandaawwan lama keessattuu gama amantaatii fi ajandaa siyaasaatiin uummatanii akka irreechi kun hin milkoofne godhaati kan jiranii. Kanaaf immoo uummanni Oromootis xiyyeeffannaadhaa fi eeggannaa jabduudhaan irreechatti argamee sagalee isaa kan dhageessuu qabus akka dhageessuu qabudha qophiin ammaan tana nuti jirtu. Haa ta'uuti malee immoo rakkoon ammaan tana daandii cufamuu irratti raawwachaa jiru haalaan kan nama yaaddeessuu fi kana yoo ta'uu baate immoo daandiiwwan cufamee uummanni Oromoo irreecha dhaquun dirqama akka ta'edha wanni hubatamaa jiru jechuudha. Deeggarsa lammiilee sababa hongeetiif miidhamaniif uummanni wal gargaaraa jiru sababa lola kaabaatiin danqaan uumamee jiraachuun isaa gabaafameeti jira. Uummata sababa hanqina roobaatiin rakkoo hamaa keessummeessaa jiru raayyaa ittisa biyyaa deeggaraa jechuudhaan araraasaa jiraachuu gabaasaan keenya nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Akka gabaasaan keenya Oromiyaa irraa hongeetti uummata rakkoo hongeetiin miidhame gargaarsi lubbuu baraaraa taasifamaafii jiru deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa fi ilmaan keessan akka leenjii waraanaa deemin gumaachaa jechuun rakkisaati jiran. Keessaafuu hawaasni Oromoo baha Oromiyaa fi kibba baha Oromiyaa keessatti hongeen miidhamaa jiru xiyyeeffannoo dhabee gaaga'ama hamaa keessatti akka argaman gabaasaan keenya Oromiyaa irraa gabaaseeti jira. Dhimma hawaasa beelaweetii hawaasni Oromoodhaa keessattuu kallattii bahaatiin kibba bahaatiin beelti hongeedhaa sababoota adda addaatiin taa'eeti kan jiru. Kanaas ammoo wal qabatee deeggarsi godhame hanga ammatti deeggarsa bakka gaheedhaa miti. Deeggarsi kun irra deebi'amee kan namaatiis yoo jiraatellee kufaatiin diinagdeedhaa waan hammaatee jiruuf magaalarraa homaa bitachuun hin danda'amu. Midhaanis akka argamaatis hin jiru. Jaarmiyaan hawaasaa deeggarsa godhuudhaatti jiran hedduu galatoonfachaa uummanni kan jiru. Haa ta'u mootummaan ammoo kanaaf gurra laachuu didee waraanaaf uummanni akka dirqamee dargaggoonni waraana kaabaatiif imalu godhaati jira. Raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaan cinqamaati jiranii. Haa ta'uti immoo rakkoo kana kan wal gargaaraa jiru hawaasa keenya ammaas ammoo irra deebinee hawaasni keenya waluma haa gargaaru. Mootummaan ammoo akkuma lixa Oromiyaatti waraana banee jiru gara baha Oromiyaatii fi kibba bahattis ammoo deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jechuudhaan dararaa yookaan ammoo kufaatii siyaasaatiin dhiibbaa siyaasaatiin rakkachaa akka jiran nutis gamanumaan dhaabnaa gabaasni keenya irraan tanaa kanuma horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti waraanni irra deebiin ka'ee akka jiru suuraaleen saatalaayitii agarsiisuun gabaafameeti jira. Waraana Kaaba Itoophiyaa sababa kominikeeshiniitiin addaan cituu fi gaazexeessitoonni akka hin daawwanne dhorkamuu isaatiin ija addunyaa jalaa dhokata jaamee ilaalchisee suuraaleen saatalaayitii loltoonni gama daangaa Itiyoo Eertiraatti baay'inaan walitti qabamuu isaanii ni mul'isan. Suuraan ji'a kana keessa fudhatame naannoo daangaa Itoophiyaa fi Eertiraatti loltoonni yeroo bobbaafaman kan agarsiisu hoggaa ta'u yaaddoo haleellaa Tigraay irraa kan ka'e Eertiraan humnoota eeggataa isii hundaaf
waamicha gooteeti jirti. Waraanichi erga ji'a 5 adda citee booda ji'a Hagayyaa keessa deebi'ee jalqabuun isaa ni yaadatama. Sagantaan nyaata addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sababa waraana waliin Itoophiyaa keessatti kanaan wal qabatee namoonni miliyoona 13 ta'an kaaba biyyattiitti deeggarsa hatattamaatti barbaadanii jee. Suuraaleen kanneen jalqaba fulbaanaa 26 bara 2022 irratti kan fudhataman waggaa ta'u innis bakka to'annoo humnoota mootummaa deeggaran jala osoo hin galin ture. Kunis naannoo magaalaa Shiraaroo gama kaaba lixaa biyyattiitti argamtu ta'uu isaati. Suuraa saatalaayitii irratti argame kanarratti taankonni meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'atanii daandii guddicha gara bitaa magaalaa Shiraarootti dhaabbatan irratti ni mul'atan. Gara mirgaatiin kan jiru immoo hospitaala Maaniit kan bara 2014 baname waggaa ta'u hospitaalli kun kutaa baqaqsanii yaaluu, kutaa yaalii daa'immanii fi qorannoo raajiif kutaa ciisichaa 35 kan qabudha. Namoonni loltoota fakkaatan hiriira galuudhaan galma irraa hanga daandii guddichatti hiriiranis ni mul'atu. Waggaa dabree hospitaalichi akka malee manca'uun isaatis gabaafametti ture. Dhaabbanni tola ooltummaa MSF jedhamu kan bara 2021 keessa buufataaleen fayyaa naannicha keessa jiran hospitaalan daa'immanii dabalatee manca'uudha himee ture. Oromiyaatti godina Shawaa Lixaa balaa konkolaataa mudateen miseensota maatii tokko dabalatee namoonni hedduun lubbuun dabruu fi miidhaan qaamaa cimaan irra ga'u maddeen keenya naannicha irraa argaman BBS'tti himaniiti jiran. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargatti balaa tiraafikaa kaleessa guyyaa naannoo sa'aatii 6tti dhaqqabeen lubbuun namoota 19 battalumatti yoo dabru namoota 28 irra miidhaan qaamaa cimaan dhaqqabuu poolisiin naannichaa himeeti jira. Balaa kanaan dubartii ulfaatii fi haadha deessuu akkasumas ilmoo ishii dabalatee miseensota maatii tokko keessaa namoota 5 kan ta'an lubbuu dabruun isaanii beekameeti jira. Miseensi maatii tokko keessaa namni 5 kan du'e hoggaa ta'u maatii san keessaa mucaa tokko qofaatu hafee jaame. Isumaa qubni irraa akka cite beekuun danda'ameeti jira. Akka odeeffannoon argame ibsutti balaa kanaan namoonni 15 yeroo isaan kan du'an hoggaa ta'u namoota wallaansaaf hospitaala Finfinnee geeffaman keessaa ammas 4 du'uu isaanii lakkoobsi namoota du'anii walumaa galatti 19 gaheeti jira. Balaan kun konkolaataan hawaasa deddeebisu aanaa meettaa ganda bishaan diimoo jedhamu keessatti konkolaataa fe'iisaa wal harkisuu warshaa simintoo Mogol irraa gara Finfinnee deemaa turetti bu'uudhaan miidhaa kana akka dhaqqabsiises beekuun danda'ameeti jira. Londanitti xiyyaaronni Kooriyaa fi Ayislaand walitti bu'uun dhagahameeti jira. Xiyyaaronni lama buufata xiyyaaraa idil addunyaa UK Heetooritti xiqqoo walitti bu'uun dubbiimtuun buufata xiyyaarichaa mirkaneessiteeti jirti. Taateen kunis kan mudate kaleessa fulbaana 28 bara 2022 halkan keessa mudatee jaame. Xiyyaaronni taatee kanaa walitti bu'anis xiyyaara Ayislaandarii fi xiyyaara daandii qilleensa Kooriyaa waggaa ta'an kan walitti bu'anis dirree balaliinsaa gubbatti jaame. Xiyyaaronni Ayislaandar yeroo baay'ee USA irraa biyyoota Awurooppaa fi Ayislaanditti tajaajila balaliinsaa kan kennanii turani. Maddi taatee kanaatis qoratamaa jiraachuun himameeti jira. Dubbiimtuun buufata xiyyaara idil addunyaa Heetroo taatee mudatee wal qabatee miidhaan dhaqqabuu ilaalchisee hanga gabaasa kana qindeessinetti waan jettee takkallee hin qabdu. Haa ta'u malee tajaajiliiwwan balaa yeroo tasaa imaltootaa fi hojjettoonni xiyyaaraa hundi nagaa ta'uu isaanii mirkaneessuuf hirmaataa jiranii jette. Imaltoonni sadarkaa balaliinsawwan isaanii akka ilaallataniif gaafatamaati jiran. Imaltoota wayita taateen kun mudatetti balaliinsi tursiifamuu isaatiin miidhama keessaa tokko kan ta'e gaazixeessaa beekamaa Jeeni Goow kan jedhamu keessatti argama.